Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo isaa kanaan isin dhageessisaa Angammachuus Aggaa'eeti. Magaalaa Finfinnee fi naannolee garaagaraatti qormaanni kutaa 8ffaa kennamuu eegale. Magaalaa Finfinneetti qormaanni kutaa 8ffaa buufataalee qormaataa 182 irratti barattoota 75,100 qormaata kana fudhachaa akka jiran ibsameera. Akkasumas naannoo Oromiyaatti qormaanni naannoo kutaa 8ffaa bara 2015 laatamuu eegalee jira. Bu'uuruma kanaan barattoonni 490 ol ta'an qormaaticha fudhachaa jiraachuu ibsamee jira. Haaluma kanaan naannoo Beenishaangul Gumuzittis qormaanni kutaa 8ffaa kennamuu kan eegale yoo ta'u, naannichatti barattoonni 18,631 ta'an qormaaticha fudhachaa kan jiran ta'uun eeramee jira. Dabalataanis naannoo Amaaraatti qormaatichi kennamuu kan eegale yoo ta'u, barattoonni 347,966 qormaaticha kan fudhatan ta'uun eeramee jira. Bifuma wal fakkaatuun naannolee kibbaa fi kibba lixa Itoophiyaattis qormaanni kutaa 8ffaa kennamuu eegalee jira. Qormaanni naannoo kutaa 8ffaa kun waxabajjii 26-27 bara 2015 kennama. Oduu ispoortii keessaa immoo dorgommii Daayimand Liigii Stookholmitti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa injifatan. Dorgommii Daayimand Liigii marsaa 7ffaa bara 2023 biyya Swiidinii magaalaa Stookholmitti kaleessa taasifameen atileetonni Itoophiyaa fageenya adda addaatiin mo'atanii jiru. Dorgommii dubartootaa meetira 1,500tiin atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaatti ba'uun olaantummaa qabataniiru. Bu'uuruma kanaan atileet Fireewee Naayiluu daqiiqaa 4 sekeendii 2 maayikiroo sekeendii 31 xumuruun 1ffaa baateetti. Atileet Darribee Waltajjii fi Ruut Mashashaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa qabatanii jiru. Dorgommii dubartootaa meetira 800tiin atileet Warqinesh Massalee daqiiqaa 2 sekeendii 0 maayikiroo sekeendii 5 1ffaa baateetti. Dorgommii dubartootaa meetira 5,000 taasifameen atileet Lamlam Hailuu fi Madiinaa Isaa 2ffaa fi 3ffaa ba'anii jiru. Kana malees dorgommii meetira 5,000 gufachiisaa dhiirotaan atileet Geetinnat Waalee 2ffaa, Abiraam Simee 3ffaa ba'uun xumuraniiru. Haaluma kanaan dorgommii Daayimand Liigii bara 2023 marsaa 8ffaan Poolaand magaalaa Siileesiyaatti adoolessa 9 2015 ni adeemsifama. Itoophiyaan miseensa garee dinagdee BRICS ta'uuf Masrii waliin michoomte. Itoophiyaan Masrii fi Aljeeriyaa waliin ta'uun miseensa garee dinagdee Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa kan ta'e garee dinagdee BRICS makamuuf iyyattee jirti. Akka ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsutti gamtichatti makamuun biyyattii dantaa biyyoolessaa ishee mirkaneessisuuf gargaara. Kaayyoon miseensummaa dhaabbata kanaa inni guddaan dantaa biyyoolessa Itoophiyaa tiksuudhas jedhanii jiru. Dinagdee Afrikaa saffisaan guddachaa jiru keessaa gahee kan qabdu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa yeroo dhiyootti garee dinagdee Biraazil, Raashiyaa, Hindii fi Afrikaa kibbaa yookaan BRICSitti makamuuf yaaltu taatee jirti. Akka gabaasa Zeest Afrikaan irraa ba'etti ministeerri dhimma alaa biyyattii dhaabbata addunyaa kanneen akka BRICSitti makamuun dantaa biyyoolessaa Itoophiyaa tarkaanfachiisuuf nu gargaara jedhee amana jedhaniiru. Akka biyya miseensa hundeessituu dhaabbilee addunyaa kanneen akka gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii taateetti akkasumas dantaa biyyoolessaa keenyaaf wabii ta'uuf yeroo barbaannu dhaabbilee akka BRICSitti makamuun barbaachisaadha jechuun ministeerichi dubbataniiru. Oduu biyya alaa keessaa immoo lolli waraana Sudaan ammas akka haaraatti Kaartum keessatti deebi'ee ka'e. Waraana kanaan wal qabatees dhukkubnii fi hanqinni nyaataa lakkoofsi namoota lolan dhaabbanne kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dabalaa jiraachuu fi jiraattota balaadhaaf saaxilaa jira jechuun gareen gargaarsa namoomaa gabaasanii jiru. Lola cimaa waraana Sudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa waraana gartokkee gidduutti uumame kanaan dhukkubnii fi hanqinni nyaataa lakkoofsi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dabalaa jiraachuu balaadhaaf saaxilee waan jiruuf haalli taatee waraanichaa magaalaa guddoo Kaartum raasee jira. Aljeeziraan damee Omdurmaan akka gabaasetti lolli kun wiixata har'aa ganama kutaa kaaba magaalattii keessatti kan eegale ta'uusaatu dubbatamaa jira. Haleellaan qilleensaa kutaalee kaaba magaalaa guddoo biyyattii keessatti kan baname yoo ta'u, baha magaalattii keessatti meeshaalee waraanaa ulfaataatti fayyadamaa akka turan Aljeeziraan gabaaseera. Humnoonni deeggarsa saffisaa xiyyaara waraanaa Sudaan magaalaa Baayirii keessatti kuffiseera jechuunis maddoonni gabaasaa jiru. Baayiriin magaalota Sudaan keessaa magaalaa Kaartum kaabaa jedhamuun kan beekamtu yoo ta'u, magaalota 3 Kaartum guddittii ijaaran keessaas ishee tokkodha. Lola eebila 15 irraa eegalee humnoota hoggana waraanaa Abdul Fattah Al-Buraaniif amanamoo ta'anii fi humnoota deeggarsa saffisaa RSF jedhaman gidduutti taasifamaa tureen namoonni 3,000tti siqan ajjeefamaniiru. Namoonni miliyoona 2.2 ta'an qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u, namoonni 645,000 ta'an sababa nageenyaaf jecha daangaa qaxxaamuranii biyya ollaatti baqachuu isaanii dhaabbanni godaantota idil addunyaa ibsee jira. Sudaan keessatti namoonni miliyoona 25 ta'an gargaarsa namoomaa fi eegumsa akka barbaadanis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'a kanaaf qabannee jirru xumurree jirra. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadha.